kanatti xumuratti godhee biyya isaaf daangaa isaa fi saba isaa kabachisiifatee walabummaa bilisummaa isaa gonfatutti inuma jira jechuudha. Dhallee barullee kuni ololli kun immoo soba jechuudha. Akkuma jalqaba irratti si kaase sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru uummanni Oromoo alaa keessattuu quba qabaa jechuudha. Uummanni Oromoo maal godhuu qaba gaaffii jedhuu fi olola mootummaa garboomsaatiin yeroo kamittuu burjaaja'uu hin qabu. Suuta jedhee waa adda baafataa waa qulqulleeffataa deemuu qabaa jechuudha. Kanaaf mootummichi arras borus boruu bada jedhaa iyyuu boru galgala bada jedhaa mootummaa nagarraallee kijiba oduu niisu jechuudha. Cimina yookiin dadhabbina ofii qaamni himatu hin jiru. Yeroo mootummaan kun uummata Oromootti illee dhugaa himu waan hin jirreef uummanni Oromoo wal dhagahee dhaaba isaa hordofuun alaa keessattuu haala qabsoon irra jirtu wal hubachiisee deemuu qaba jechuudha. Olola mootummaa fudhachuu hin qabu, burjaaja'uu hin qabu, qilleensa waliin deemuu hin qabu, waan lafarratti qabatama jiru adda baafatee beekuu qaba jechuudha. Waan hin galliniif immoo hubatee adda baafachuu qaba. Kanaaf yeroo kanatti mootummaan sabicha gowwoomsuuf yookiin afafaajji'uumuun uummata gowwoomsuu iddoo hin taane mootummaa uummata isaatiif of gowwoomsu jechuudha. Sababni isaa maaliif yoo jette uummatichi guutuuttuu yoo hubannaa yoo hin qabne iyyuu waga tokko hubannaa inuma qabaa jechuudha. Dhaamsi dhaamnuuf immoo qilleensaan olola mootummaan oofu yeroo mootummaan dhugaatti dubbatu waan hin jirreef uummanni isa kanaan burjaajuu akka hin qabaanne gadi fageessinee dhaamnaaf jechuudha gama keenyaan uummata Oromooti. Hayyee kana wajjin kan wal qabatu gartee warroota sooshaal miidiyaa kanarratti maqaa bareedaa tokko kennanii faarsee bultoota ni beektaa dhiyaadha jaalinjifannoo. Faarsee bultoonni kun gartee dantaa isaaniitiif jecha halkanii guyyaa wareegama sabi kaffalaa jiru gaafii hawaasa bal'aa xiqqeessanii dantaa ofii qofaaf lallabaa oolu. Mootummaa abbaa irree kana gartee akka mootummaa sirna qabuutti bulchiinsa gaarii tokkotti hojiin godinaalee Oromiyaa kana cufa keessatti Oromiyaa bira iyyuu darbee sabaaf sallammii biratti gartee gujiin inni hojjetu cuftu hojii abbaa irrummaa. Isuma sana irraa ittisuuf jecha faarsee bultoonni kun yeroo gargariitti gartee isa faarsaatii oolu. Gaafa samaatti gaafa deebin immoo warri kun Oromoodha baay'atu hireen nuti qabnu takka. Qabsoon kun immoo bakka kaleessaan jiru borus immoo bakka irraa kanan jiru. Kanaaf gartee gara duraatti hawaasi yookaan immoo uummata kana dur ta'anii wanni namni dhokatullee namaa hin hafu. Akka Oromoo tokkootti yookaan akka nama qabsaa'aa tokkootti mee faarsee bultoonni sun osoo maal ta'anii fi isaanii wajji jette. Egaa galatoomii siin jechaa faarsee bultoonni kun jalqabuma irratti alaa keessattuu warra dantaa dhuunfaadhaa fi murna bilchiginnaa mootummaa kanaan ijaaramanii warra teessoo mootummaa nama dhuunfaa teessuuf dhaabbatanidha. Isaan kana irratti immoo sabichii fi uummanni Oromoo bal'aan qabsoo faana jira. Isaan kanaaf immoo addatti wanni dhaabamu rabbi malee wanni bakka taa'u hin jiru. Mootummaan kun ni kufaa. Osoo kufaatii isaa irra hin geenye uummata kanaaf dantaaf jettanii garaadhaaf jettanii seenaa boru darbuuf jettanii mootummaa dhufaa darbaa keessattuu Oromoon miidhama isaa osoo agartan kadantaa keessan irra caalchifattanii kasabaa irra sabicha irratti teessoo mootummaa dhuunfaa tisuuf jecha uummata burjaajessaa waltanii tasumallee isin hin milkaa'u yaada akkasiisanii irraa akka dhaabbatanii gatii tokkollee akka hin qabaanne haasawuu dhiisanis mootummaa kanaaf jijjiiramni dhumuuf waan hin jirreef gadaan isaa xumuratee jira. Yeroodhaan irraa waan haasoftan irraa of qusadhaa. Dhiinni uummata Oromoo ka jigaaru isinit dhagahamuu qaba. Miidhamni uummanni Oromoo jaarraa dheeraaf laakka'e dhiinni isaa jigaaru kun wareegamna waraana bilisummaa Oromoo kaffalaaru kun sabicha kana miidhamaaf cunqursaa jalaa baasuudhaaf waan ta'eef gocha akkanaa kanarraa akka isaan of qusatanii dhaamaa fi gama kiyyaan jechuudha. Tole haalli qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessa keessa ture maal fakkaata? Karraa hoo akkam? Egaa gaaffii gaariidha. Haalli qabsoon Oromoo bilisummaa Oromoo keessa ture maal fakkaata ka jedhuu fi baroota bu'uureffama isaa irraa kaasee dhaabni kun akka dhaabatti bara 1973 ijaarama isaa irraa kaasee bu'aa bayii fi chaaleenjii hedduu keessa dabaree arra ga'eera. Chaaleenjii yookiin bu'aa bayii qabsicha mudataa turan keessaa
irbuu gootota Shinnigaa yaadachuu hin dandeenya. Seenaan inni keessa dabare keessaa kufaatii bara 2021 isa mudatee sii kaasuu hin danda'a. Bara 91 sirna bara wayyaanee keessatti maaltu isa mudates kaasuu hin danda'a. Addatti immoo kun immoo hooma qabsoo hin qabdu. Qabsoo keessatti sabni yookiin qaamni saba isaaf qabsoo gaggeessu tokko akkuma Oromoo qofattuu osoo hin taane bu'aa bahii keessa dabarte seenaa biyya kamuu keessatti qabsoon inuma qabaa jechuudha. Inni kun Oromoos addarraa kanarraa kan adda ta'uu miti. Ammatti immoo bu'aa bahii hedduu keessa bahee dandamachuudhaan irra gahee injifannoolee rarraga bilisummaa irra gaheera. Injifannoolee dhaabichi eegee ijaarame isaarraa kaase gaggeesse keessaa tokko sabichi akka dammaqu jalqaba irratti taasisee jira alaa keessatti jechuudha. Oromummaa isaayyuu yeroo itti barsiisaa turanillee addatti qabsootti ta'ee ture. Sabichi afaan isaatiin akka baratuu fi illee qabsoo ta'ee ture. Sabichi qabsoo ta'een akka afaan isaatiin baratu taasifamee jira. Dammaqiinsi san irraa kaka'e har'a dhaloota qubee fi dhaloota boonsaa aadaaf safuu seenaa saba isaa guutumaan guututti bara horachuudhaan dammaqsuudhaan hidhachiisee sadarkaa xumura rarraga bilisummaa irra gaheera jechuudha. Ammatti immoo kun bu'aa bahii keessa darbe yoo ta'u yeroo kanatti immoo dhaloonni qubee dammaqee hidhachuudhaan walabummaa fi bilisummaa saba isaa gonfachuu fi garbummaa awwaalatti tolchuu fi yeroo qophii irra jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoos gahee isarraa barbaachisu akka bahuu fi qabsoo kana faana akka hiriiru dhaamuun barbaada. Seenaan qabsoon keessa dabarte jaalbooni kana fakkaatti har'atti immoo xumura rarraga bilisummaa Oromoo irra jirti jechuudha. Haalli keessa dabarte immoo qabxiilee ammasii kaase kana qabdi jechuudha. Barootaa barootatti irratti immoo haala akkaan ajaa'ibsiisaa fi dansaa ta'ee fi sadarkaa saba bira darbee haguma addunyaatti illee dhageettii horachuutti bira geessetti jechuudha. Kun bu'aa qabsoodhaan dhufe. Haalli keessa dabarte immoo akka ammasii kaase kana fakkaata jechuudha. Mee yaadatamu kaaste kana wajjin kan wal qabatu gartee hayyoonni keenya caa tokko jalatti walitti dhufanii dantaa Oromoo fi Oromiyaa irratti yeroo isaan maratan argina. Yeroo sanatti gartee namoonni hayyooti keenya walitti dhufuun dhukkuba isaaniif ta'anii jechoota arrabsoo ulfaatoo isaaniitti darbataa oolan. Bira darbanii murna bilchiginnaa kana keessaa gartee namoonni aanga'uma of harkaa qabanii sooshaal miidiyaadhaan wanni dhufu ni jiraadhanii sooshaal miidiyaa kanas qeeqaa oolu. Dhugatti immoo miidiyaan tokko yookaan immoo sooshaal miidiyaan murna baaree kanaafis haa ta'uu qaama kamiifiyyuu dhiibbaan inni uumu wayitiif bu'aan inni buusu silaa ni jira. Eeyyanii jaalboonni galatoomii ni jira. Seenama biyya kamuyyuu keessatti miidiyaan gaheen inni qabu yookiin shoorri inni taphatu olaanaadha. Kanaaf fakkeenya gaarii kaasuu kan dandeenyu miidiyaan al tokkumatti addunyaa hunda qilleensa addunyaa kana irra naanna'ee ergaa yookiin dhaamsa hayyoos haa ta'u ergaa dabarfamu al tokkumatti dhaqqaba jechuudha. Qilleensa irra deemee laga ce'ee sabicha guutummaan guututti ergaa dabarfamu dhaqqaba. Akkasumas miidiyaan gahee aadaa fi safuu biyya tokko saba tokko guddisuu keessattuyyuu gaheen inni qabu olaanaadha. Dhiibbaa ni qabaa gaafii jedhuu fi eeyyan dhiibbaa ni qaba. Akka dhiibbaa qabuu fi gaheen isaa akka olaanaa ta'es ni beekama jechuudha. Ani mootummaa miidiyaadhaan kufaatii irra geessuu danda'u yookiin miidhuu danda'u gaafii jedhuu fi ajaa'ibatti miidhuu danda'u jechuudha. Shira mootummaan kun awwaalee yeroo yerootti sabicha ukkaamsee ergaa olola kijiba garaagaraa oofaa oolu miidiyaan al tokkumatti ummanni dhagaa jechuudha. Kuffisuu danda'a akka jedhuu fi eeyyan kuffisuu danda'a miidiyaan gaheen inni qabu olaanaadha jechuudha. Kuffisnee illee agarsiiseera jechuudha. Miidiyaan kan bara darbee akka fakkeenyaatti bara 2018 fincila qeerroo keessatti roolii yookiin gaheen miidiyaan taphate olaanaadha jechuudha. Isumaayyuu akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Harta bultoonni warri dhaabatti yookiin hayyoota kanatti jechoota hamaa darbatanii warrootuma mootummaan murna dhuunfaadhaaf garama isaanii jireessuuf warra dantaa ofiitiif dhaabbateetu miidiyaa fi hayyoota irrattis kana oofa malee uummanni Oromoo gammachuu guddaa qaba jechuu alaa keessatti miidiyaa gaafachaayyu turan uummanni nuu sabichi nuu
miidiyaa kana waan miidiyaa addatti akka ajaa'ibatti gaafachaa turanii jechuudha. Gaheen inni qabu olaanaadha jechuudha. Sarbamuu daangaa Oromiyaa ilaalchisee gartee hawaasa kallattii gargariitiin bahee mormii isaa dhageessifataatii jira. Mee daangaan Oromiyaa yoomii kaaseeti kan inni cabu eegale? Egaa akkuma beekamu daangaan Oromiyaa cabiinsi isaa kana eegale gaafuma uummanni Oromoo sirna kiyyoo koloonii garbummaa jalatti kufee irraa kaasee daangaan Oromiyaa cabuu eegale. Isa kana jechuun dhuma jaarraa 19ffaa daangaan Oromiyaa cabuu eegale. Erga sanii kaasee lafti Oromiyaa baruma baraanuu mootummaa dhufaa darbaanuu gurguramaatuma jira. Sarbamiinsi daangaa inuma jira jechuudha. Akka fakkeenyatti bara sirna wayyaanee keessattis karaa Harargeetiinis lafoonni hedduu aanaa Cinaaqsan irraa muramanii kennamaa turanii, Jijjigaan faas muramanii kennamaa turanii, asiin immoo addatti naannoolee biyyoota ollaa daangazan cufaanuu mootummaan uummata Oromoo shiraan lafoota isaa dabarsee muree kennutu mul'ata jechuudha. Ammas yeroo kana mootummaa Oromootu biyya bulchaara jedhani sirna bilisiginnaa kana keessatti illee lafti Oromoo akkuma kaleessaa sani Boorana, Baale, Harargee kallattii hundaanuu muramee kennamaa jira jechuudha. Saboota birootti dide malee kallattii biraatiinis Oromoon kallattii saba biraa daangasu cufaanuu lafa Oromoo muramee akka kennamuu fi uummata Oromoo lafarraa buqqisuu fi karoorri mootummaan garboomsaan qabu cimeetuma itti fufeera jechuudha. Hanga ammattuu dhuma jaarraa 19ffaa irraa kaasee akka guyyaa irratti jechuudha. Murni bilisiginnaa bakkoota gargariitti haalli inni hawaasa keenya keessaan jiru maal fakkaata? Egaa akkuma beekamu sirna kana keessatti Oromoon yeroo mootummaa Oromootu biyya bulchaara jedhamu kana keessatti tasuma guma mootummoota darbanii garboomsa kamuu keessattuu uummanni Oromoo miidhama keessa ture. Irratti immoo addatti miidhama guddaa fi raajii waan tasumaallee biyya lafaa kana irraa ta'ee hin beeknetu Oromoo irratti ta'aaraa jechuudha. Har'a akka fakkeenyatti yoo fudhanne guutuu Oromiyaa keessatti, Gujii keessatti, lixa Oromiyaa, godinoota Wallaggaa keessatti, giddugalattis, kibba bahattis, lafa Oromoon jiru cufattis, bahattis, Jimma Iluu Abbaa Boor osoo hin jenne miidhamni uummanni Oromoo keessa jiru akkaan ulfaataa fi mootummaa yuumiti kuni akkuma nama sirna hin qabnetti deettuu ciniinsuun ajjeesuun, daa'imman waggaa 10 hin guunne ajjeesuun, dhiira dubara jaarsa jaarsi osoo hin jenne mootummaan kun uummata Oromoo irratti duguugga sanyii adda dureen raawwachaa jira jechuudha. Ifiin kun qofallee osoo hin taane bineensi bosona Oromiyaa illee akkuma dhala namaa bosonni Oromiyaa keessa jiru iddoolee garagaratti bara kana akkuma beekamu zoonilee hedduutti gubachaa ba'e jechuudha. Dhala namaati miti bineensi bosona Rabbiin uumamaan bosona keessa jiraachisee iyyuu gaara keessatti gubatee ilmoo isaa irraa ka'uu dadhabee ilmoolee isaa waliin yeroo gubatutu mul'ataa ture bona dabare kana jechuudha. Egaa wanni sirna bilisiginnaa mootummaa sirna teessoo nama dhuunfaatis kanaan Oromoon ta'e waan addunyaa irratti illee ta'ee hin beekne jechuudha. Deettuun kabaja dhabdee, jaarsi kabaja dhabee, jaartiin kabaja dhabdee yeroo Oromoon mana isaa buluu illee jibbee Oromoo ta'uyyuu yeroo Oromoon itti jibbeedha jechuudha. Sirna kana keessatti wanni baay'ee nama gaddisiisu Oromoon Oromummaa isaayyuu yeroo ta'u itti gaddee fi itti jibbe jechuudha. Maaliif yoo jette sababni isaa dhumachuu irraa, manni isaa gubachuu irraa, qe'ee isaa buqqa'uu irraa jiruuf jireenya isaa yeroo itti dhabee mootummaa kamuu caalaa miidhaa guddaa ulfaataa geggeessaa jiruu fi har'allee geggeessaa jiru jechuudha. Keessumattuu waggoota 7 darbe kana wanni Oromoon ta'ee keessa darbe waan addunyaa irratti illee takka ta'ee hin beekne jechuudha jaalbooni. Egaa hawaasni kan keenya gartee gidiraa hamma kana hin jedhamne irra ga'aa ture ammas irra ga'aatii jira. Mee yeroo ammaa kanatti hawaasi kun maaltu sarraa eegama maal gochuudha qaba? Egaa yeroo kanatti akkuma beekamu jaalboonni jalqabuma irratti akkuma naa kaasuu fi yaaltetti uummanni Oromoo yeroo kanatti miidhaa sirna kamuu keessatti argamne yookiin miidhama mootummaa garboomsaa kamuu keessatti hin turre caalatti sirna mootummaa bilisiginnaa yookiin PP biyya bulchuu kanaanii dararaan hedduu irra ga'aa jira. Kanaaf immoo falli biraa hin jiru waan ta'eef Oromoon alaa keessa
waliin ta'ee dammaqee waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruudhaan tokko ta'ee mirga isaa falmachuu qabaa jechuudha. Yakka kun hin ta'initti isa ajjeesuun hidhuun saamichi bara baraa dararaan amma tuqaa turre kun irraa hin dhaabbatu jechuudha. Isa kana yeroo gabaabatti xumuratti gochuu fi Oromoon tokkummaadhaan alaa keessaan wal ta'ee waliin mari'atee mootummaa kana irratti lolee ofirraa kaasuma qabaa jechuudha. Kana malee furmaanni biraa inni qabu tokkollee hin jiru. Wanni ta'uu qabu immoo kutaan kun yeroo lolu iddoon kun yeroo lolu taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee isa cinaa hiriiree waan barbaachisuun sabichi mootummaa kana ofirraa kaasuu qaba. Tokkummaa isaa cimsachuu qaba. Alaa keessatti wal dhagahuu qaba. Waliin mari'atee deemuu qaba. Garboomsa kanatti xumura gochuu qaba. Hayyee qophii keenyas gara goolabuutti deemnee jirra. Mee caarraa kanaan jaallan dirree qabsoo irratti wareegama ulfaataa kaffalaa jiran akkasuma immootiyyuu miseensa jaarmiyaa ABO dirqama gargarii fudhatanii hojii isaanii keessa jiran deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas mararfattoota qabsoo bilisummaa Oromoo taajjabdoota qabsoo bilisummaa Oromoo dabalatee mee waan jettuu yoo qabaatte caarraa kana fudhadhuutii. Egaa galatoomii jaalboonni guddoo gaaffii baay'ee gaariidha. Wanni addatti dhaamu yoo jiraate jaallan dirree qabsoo jiranii fi wareegamni kaffalaa turan zoonilee Oromiyaa hunda irratti